Kana bakka adda addaatti walitti bu'iinsa boot jidduu dhalateen lubbuu nama darbuu fi qabeenyi mancaa'u ibsa. Hirpha gammachuu dabalee sanitti. Naannoon Gambeellaa ibsa baaseen galgala sa'aatii 1 eegalee hanga ganama sa'aatii 12tti namoonnis ta'e konkolaattonni daandii gubbaarra socho'uu hin danda'ani. Uggurri sochii kun yeroo hin daangeffamneef kaa'ame. Murtee kana kaabineen naannichaa walga'ii atattamaa taa'een murteesse. Naannichi tibba kana bakka adda addaatti walitti bu'iinsa sabummaa irratti ka'een goolamaa ture. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa obbo Ugatoo Ading ibsa kamisa har'aa kennaniin naannicha keessatti rakkoon nageenyaa tibba kana dhalateen lubbuun namaa darbuu himanii lakkoofsa garuu hin hirre. Qondaalli kun ilaalchi gosaa fi sabummaa mankaraarsu naannicha akkaan qoraa jiraa jedhaniiru. Walitti bu'iinsi sabaa kun miira wal danda'uun haala waaraa ta'een akka furamu hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Walitti bu'iinsa sabummaa irratti xiyyeeffate naannicha keessa irra deddeebiidhaan ka'aa jiru hawaasni miira wal danda'uun akka hanqisu gaafatan. Naannolee walitti bu'iinsi keessatti dhalatetti raayyaan ittisa biyyaa bobba'ee nagaa deebisuudhaaf tattaafachaa akka jiruu fi magaalaa Gambeellaa keessas poolisiin federaalaa humna naannoo waliin qindaa'ee hojjechaa akka jiru himaniiru. Mootummaan naannichaa walitti bu'iinsa tibbanaan qaamoleen hooggansaas ta'e kaan nagaa booressuu keessaa qooda qabaachuu malan akka seeratti dhiyeessu beeksiseera. Maddeen magaalaa Gambeellaatii BBC'n dubbise gaafa roobii manneen daldalaa fi hojii cufaa turuu himaniiru. Ibsi mootummaa kamisaa irraa eegalee tajaajila idileetti akka deebi'an dhaameera. Yeroo daanga'e keessatti humnoota nageenyaan ala namni meeshaa waraanaa qabatee akka hin sochoones ibsameera. Obbo Ugatoon nama meeshaa waraanaa kan sagalee qabuu fi hin qabne qabatee argame kamuu irratti mootummaan tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu dubbataniiru. Naannoo gama lixaan Sudaan kibbaa kan ofiifuu rakkoo nageenyaa qabu baatii caamsaa keessa magaalaa Gambeellaatti walitti bu'iinsa dhalateen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu fi kaan biroo immoo madaa'uun gabaafamee ture. Waggaan dura immoo hidhattoonni Gambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu aleellaa raawwatanii namoonni kurnaan lakkaa'aman ajjeefamanii turan. Naannoo Gambeellaa keessa saboonni akka Anyuwaaq, Komoo, Majangar, Nuweerii fi Oppoo jedhaman lammiilee Itoophiyaa kaan waliin keessa jiraatu. Lakkoofsa uummataa kanaan dura lakkaa'ameen uummanni naannichaa miliyoona 1 gadidha. Naannolee Itoophiyaa lakkoofsi uummataa xiqqoon keessa jiraatu keessaa tokkodha. Kanaan dura irra deddeebiidhaan aleellaawwan sababa bu'uura godhatan naannichatti mudataniiru. Akkasumas hidhattoota Sudaan kibbaarraa seenaniin aleellaan darbee ni raawwata. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhaabbormituu Raayilaa Odingaan barfachuu duraa falak godhan gaafatan Galaana Balaay dabalee sanitti. Baruuleen Keeniyaa beekamoon biyyattiin rakkoo hamaatti galuu dura pireezidaant Wiiliyaam Ruutoo fi hoogganaan dhaaba mormituu Raayilaa Odingaan rakkoo jiruuf furmaata nagaa akka dhiyeessan waamicha godhan. Miidiyaaleen maxxansaa Keeniyaa kun waamicha kana ka taasisan mormiin daballii gibiraa sababeeffatee guyyaa lammaffaaf kutaalee biyyattii keessatti gaggeeffamaa wayita jirutti. Dhaabni Raayilaa Odingaan dursan gibira mootummaan liqaa deebisuu fi carraa hojii uumuuf jecha dabale balaaleffachuun mormii guyyaa 3 roobii hanga jimaataa turu waameera. Mormii guyyaa jalqabaa kaleessa gaggeeffameen bakka adda addaatti walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen lubbuun namoota 6 darbuu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Baruuleen Keeniyaa The Standard, Daily Nation, The Star fi People Daily jedhaman ibsa ejjennoo waloo baasaniin Keeniyaan fiixee qileerra jirti jedhan. Sababa gaarratti hundaa'uun falliin kaa'amu yoo ta'e dukkana keessaa ba'uun rakkisaa ta'utti gallaa jedhaniiru miidiyaaleen kunneen. Ibiddi amma qabatee to'annoo ala ta'ee bal'achuu isaa dura to'achuuf Ruutoof Raayilaa gubbaa gaafatama guddaatu jiras jedhaniiru. Miidiyaaleen kun Keeniyaan waraana waliin biyyoota ollaashee keessatti gaggeeffamaa turan irraa ooluuf wabii hin qabdu jedhanii gara walfixuutti deemuurraa akka ooltu waamicha godhan. Miidiyaaleen kun mormitootnis karaa gaafatama qabuun komii isaanii akka dhageessisan poolisiinis tarkaanfii humnaa olii fudhachuurraa. Yuunivarsiitii yookiin exit exam barkanaa akka biyyaalessaatti yeroo jalqabaaf kenname bu'aan argame kan nu rifachiisee miti fooyyaa ministeerri barnoota ka qormaatichi qopheessee qoreetti hoogganaan dhimmoota akademii dhaabbilee barnoota olaanoo kataan Dr. Eebba Mijaana qormaatichi ka jalqaba ta'ullee waan addaa miti jechuun dubbata. Komiiwwan kennis qormaata kanaa ammallee deebiin argatanii fi kaan irratti Waayilikii Galaana Balaay dubbise. Jalqaba bu'aa qormaata kanaa akkamiin argitan jedhe gaafate. Yaagaa yeroo qortuuti namni yoo hojjete sirriitti hojjetamee qabxiin gaariin akka dhufu bu'aa gaariin akka dhufu barbaadda. Ammas waan nun asirratti qabxiin dhufe rileetiivili fooyyaara kan jedhu qabna. Tole. Egaa qormaatni kuni maqaa exit exam jedhamuun eebbifamtoota yuunivarsiitii maraaf yeroo kennamu kun ka jalqabaati. Gaaffiiwwan hedduun ka'aa turanii qophiin gahaan hin godhamne waan jedhu. Qabxii argame kana ilaalcha keessa galchuudhaani komiiwwan ka'aa turaniif yaadni keessa maali? Qophii jechuun maal jechuudha? Qophii jechuun anaaf barataan tokko yeroo
mana barumsaa keessa jiru tokkotti qormaata qoramuun waanuma jiru waan haaraa miti. Itoophiyaa keessattis waan haaraa miti. Addunyaa irrattis waan haaraa miti. Qophiin hin jiru namni jedhu digirii kennuudhaaf immoo qophaa'edhamuun qophoofne namichi kun qophiin hin jiru jechuun digirii nuti laannu digirii sobaati. Garuu exit exaamiin immoo hin sodaachisaa han jedhu waan ta'eef anaaf wal dhiita waan ta'eef from the very beginning point of argument isa mataa isaa dogoggora. Karaa tokko barsiisneerraa barattoonni gahaadhaa digirii laannaa jennee odeessina. Barsiisaas ta'uu liidarshiippiis haa ta'uu maalis haa ta'u. Karaa tokko immoo lakkii qophiin hin jiru qormaanni kun qoramuu hin qabamu yeroo jedhamutti wal dhiita waan ta'eef falaasii akkasiiti qulqullina barnootaa irratti rakkoo fi gadiraa dhiibbaa guddaa kan fidee jiru jechaadha. Kanaaf ilaalcharraa kan ka'e ilaalcha dogoggoraa waan ta'eef ilaalchi akkasii sirraa utira jiraata kan jedhu ana nan qaba. Qormaanni kun qormaata addaa miti. Qormaata kana kan qopheessu barsiisotadha. Qormaanni kun kan qophaa'u barnootuma baratamaa jiru keessadha. Piroograamii jiru irraati waan ta'eef waan isa godhe hin jiru. Naashinaalii kennamuu isaarraa kan hafetti wanti adda isa godhu. Tole garuu amma fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii galtee barnootaa qabanii fi ogeeyyii yookaan barsiisota ittiin barataniin garaagartummaan jiraa jedhanii immoo namoonni kan biroon kaasan jiru fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan dhaloota lammaffaa sadaffaa. Kun Itoophiyaa duwwaa miti hin baay'ee. Kun Itoophiyaa duwwaa otoo hin taane addunyaa kana guutummaatti manni barumsaa garaagara. Cimina barsiisaa achii fi cimina liidarshiippii achiitti irratti hunda'a. Qaawwa sana utuu dhiphisuudhaaf jalqaba hojjetamee warra jedhantu jiraafan isarrattis deebii keessan barbaade. Kanaaf amma isuma sitti kuni argumentiidhuma loojikaalii hin taanedha. Argumentiiwwan dhiyaatanii keessumaayyuu qormaatiin baay'insaa wajjin wal qabatanii dhiyaatanii tokkoon isaanii fudhatama waan qaban hin jiru. Digirii kennuudhaaf inni waan hundumaa godhateeti barsiisaa gahaa qabna jedhee kenne qormaata biyyoolessaa kennuudhaaf barsiisaa gahaa dhabeettaan argumentiisaatu kompiliitilii fudhatama waan hin qabneef sii kaasaa jirani. Gara fuulduraatti istaandardii addunyaa wajjin kan wal simu ta'ee ijoolleen keenya kan asii ba'an kun addunyaa wajjin kan dorgoman waan ta'eef gama sanaan qopheessuudhaaf barbaadna gara fuulduraatti. Barattoonni Gaambeellaa yuunivarsiitii keessa turan, Samaraa keessa turan exit exaamitti hammamtu darbe, yuunivarsiitii Finfinnee keessa immoo kan jiru hammamtu darbe jedhee wal bira kaayee dorgomsiisee qabatamaadhaan si agarsiisa ta'e. Wanti irraa baratame yookaan wanti qormaata kana kennuun fi bu'aan isaa wanti agarsiise waa'ee gara fuulduraa wanti akeekumaa inni waan jedhu. Dhugaa dubbachuuf taanaan qormaata kana qopheessuuf adeemsa hedduu keessa dabarre waan nuti hojjenne hin jiru boqonnaan hin turre yeroo qopheessaa ture. Baay'ina isaatiin kan ka'e wanti nu mudate iyyuu hin jiru jechuun dandeenya. Gara fuulduraatti fakkeenyaaf properly exam baankii keenya qopheeffannee akka kanaa akka nuun sardinetti exam baankii lafa jala qopheeffannee akka hojjennu indikeet nu godheera. Kaariikuleemii keenya sirna barnootaa keenya riiviizit akka goonu implikeeshinii mataasaa arganneerra wantoota hedduu barsiisaa wajjin wal qabatee leenjii barbaachisaa ta'e exam maanajimentii mataasaa irratti wantoonni impilaay godhan waan hedduutu jira. Kanaaf isa kanarraa baranneerraa gara fuulduraatti immoo kana caalaa waan miidhagaa ta'e yookiin inni abdiifamu. Tole. Gaaffiin hin ka'a fakkeenyaaf barattootni exit exaamii kana isa marsaa jalqabaa irratti yoo milkaa'ina fanii barataan tokko si'a meeqa irra deebi'ee fudhachuu danda'a waan jedhu tunuu himtanii. Qajeelfamaan amma sila sirtina keessatti maal jedhaa barataan tokko al tokko yoo milkaa'uu baate uma hin qabu. Hamma barbaadetti deebi'ee qormaata kana fudhachuu danda'a. Si'a 2 fudhachuu danda'a, si'a 3 fudhachuu danda'a, si'a 4 fudhachuu danda'a, 5, 6, 10 yeroo 20 fudhachuu danda'a. Abbaa isaatu pilaan godhatee yeroo isa barbaachisutti akkaataa isa barbaachisutti fudhachuu danda'a jennee isaan keenya. Tole. Yuunivarsiitiiwwan amma eebbisaa jiru. Warri qormaata alanaa kanaan hin milkoofne ni eebbifamu? Eebbifamaa jiru? Waa'ee eebbaa hin beekani. Waa'ee eebbaa yuunivarsiitiitu qajeelfama seeneetiin beekamaa malee ministeerri barnootaa qajeelfama hin baafne eebbarra. Qajeelfama keessatti warri milkaa'in ni eebbifamu ni eebbifamani kan jedhu hin jiru jechuudha. Eebbi nu laallatu. Eebbi kan nan beeku namni eebbifamu namni xumure hin eebbifama. Barattootni amma milkaa'in irra deebi'anii fudhachuu yoo barbaadanii eessa dhaqanii fudhatu? Eessatti fudhachuu danda'u? Kun rakkoon qabu amma nuyi eessatti karoorsaa jirra. Siistemii deeveloppii goona jechuu jirra. Onlaayinii appilaayi godhu. Onlaayinii appilaayi godhanii yuunivarsiitii naannoo isaanii jiru irratti akka qoraman goona. Gaaffiin kan biraan barattoonni kun qormaata kanaan milkaa'uun isaanii bu'aa maalii buusaa fi warri milkoofne haala kamiin miidhamuu danda'u waan jedhu. Warri qormaata kanatti darbu digirii fudhata. Digirii fudhataa hin dorgomaas jechaadha. Hani immoo qormaata kan dabarre immoo digirii san argatu waan ta'eef dorgomuu hin danda'u. So kanaaf maayinni itti fufee yeroo qormaanni dhufu kana itti qophaa'anii fudhatanii yoo darban dorgomuu danda'u. Ta'u is qofa don taane biyyoota arabaa keessa dorgommii kan irratti hirmaachuun kun kan jalqaba ta'an milkaa'inni gartuu kanaa dhiyan kan argame erga ilaalchi kubbaa miilaa dubartoota biyyattii keessa jiru jijjiiramee uumameen booda Hamza Hussein dabale sanitti.
wiirtuu leenjii Muhammad Ja'affaa wiirtuu doolaar miliyoona 65 ijaaramee fi magaalaa Raabaat alatti argamu keessatti leencoti Atlaas kittaa diimaa isaanii uffatanii leenjii taasisu. Dubartoonni Morookoo kubbaa miilaa Afrikaa keessatti beekamtiin qaban turan. Amma garuu biyyoota 4 waancaa addunyaa irratti Afrikaa bakka bu'an keessaa tokko ta'aniiru. Kun akkamiin ta'e? Waggaa 3 dura Morookoon liigii kubbaa miilaa dubartootaa hundeessite. Kun ammoo karoora waggoota kurnaa mootii biyyattii fi federeeshinii kubbaa miilaan biyyattii keessatti ispoortii guddisuu fi hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaa'ame keessaa tokkodha. Wanti anas Morookoo keessatti ittiin milkaa'aa jiru wanta kubbaa miilaa irra caaludha. Yaasmiin Murabeet magaalaa Madrid keessatti dhalattee Speen keessatti kubbaa miilaa taphatti. Garuu amma gartuu biyyaalessaa Morookoo keessatti hirmaachuu isheetti guddoo gammaddi. Meelaali kana caalaa homaa gaafatuu hin dandeettu. Asitti akka taphattuu kubbaa miilaa sirrii ta'etti natti dhagahama. Investimentiin federeeshiniin kubbaa miilaa Morookoo waggoottan darban keessatti taasise keessumaa kubbaa miilaa dubartootaa irratti taasise baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Bu'aa investimentii kanaa ammoo sirriitti arguu dandeetta. Wiirtuun leenjii kun taphattoota gurguddoo kan of keessaa qabu yoo ta'u taphattoota gurguddoo biyyattii leenjiirra jiraniifis bakka jireenyaadha. Waggaa 4 dura Mo'aac Okaachaa kubbaa miilaa dubartootaa Morookoo keessatti kilabii ispoortii Kaasaablaankaa jedhamu hundeessan. Waggaa darbee sadarkaa lammaffaan dorgommicha xumuran. Dorgommii dubartootaa keessatti wantoonni fooyya'insa barbaadan hedduun akka jiran beekna ture. Milkaa'uudhaaf dubartoota kanaaf haala mijaa'aa kennuu qabda. Isaanis gartuu biyyaalessaa keessa, Afrikaa keessatti isa dursaa, addunyaa keessattis kanneen dursan keessaa tokko akka ta'an ni taasisu. Kaasaablaankaan amma taphattoota yeroo Naayijeeriyaa, Maalii, Burkina Faasoo fi Ivory Coast of keessaa qaba. Taphattoota kunneen keessaa ji'atti mindaa doolaar 60,000 argatanis jiru. Federeeshinii kubbaa miilaa irraa fandii argachuu jechuun gartuun diviizhinii lammaffaa keessa jiran tokkoon isaanii maallaqa ni argatu jechuudha. Walumaa galatti bajeti waggaatti amma kubbaa miilaa dubartootaaf kennamu doolaar miliyoona 65 ta'a. Kun isa kanaan duraar dachaa 10dha. Fandii kanaaf mootichaaf deeggartoota kubbaa miilaatu maallaqa isaanii walitti qaba. Beekamtiin liigii kanaa fi maallaqa isaan mindaaf dhiyeessan